Israa'el erga walii galtee dhukaasaa dhaabdee booda gamoowwan mancaasaa akka jirtu himame. Waggoottan lamaan keessatti lammiilee Itoophiyaadhaa fi Saawud Arabiyaa keessatti carraan hojii uumamuun gabaafameera. Dhaabbanni qinxaaboo fi jumlaa idil addunyaa Faransaay Kaarfoor gara Itoophiyaa seenanii mari'achuuf akka jiran himame. UK'tti lammiileen Eertiraa poolisii biyyattii irratti miidhaa geessise qabamuun gabaafame. Harka fuuldura keenya kunneen hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu waliin Anbilisee Fiqaaduuti. Humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan naannoo Affaar to'atan keessaa akka bahanii jiraattonni hiriira bahuudhaan ni gaafatani. Gammeen Maamoo dabalata qindeesseera. Humnootni nageenyaa Tigraay Affaar aanaa magaallee gandaa Toosatti leellaa banan kan balaaleffatuu fi bakkeewwan to'atan gadhiisuun akka baaniif hiriirri mormii guyyoota lamaan darban kan Affaar aanota garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonnii fi aangawoonni beeksisanii jiru. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne kan gaafatan jiraattonni gandaa Toosa humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan to'atan kanneen akka Karfaatu, Milkii, Miilaa, Waarqaa, Daayoo fi Goobee to'atanii akka jiran ibsanii jiru. Jiraattonni hedduun sababa kanaaf qe'ee isaanirraa buqqa'uu kan ibsan jiraataan kun warreen buqqa'anii jiran guyyaa aduu halkan ammoo dhaamochaan miidhaa garaagaraaf saaxilamaa akka jiran dubbatanii jiru. Kana hordofees jiraattonni kunneen humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan to'atanii jiran keessaa lakkisanii akka ba'an jechuun wiixataa darbe sadaasa 10 bara 2025 hiriira gaggeessuun isaanis ibsamee jira. Jiraataan kun guyyoota lameen darban kana walitti dhukaasi dhaabbachuu ibsanii garuu ammas sodaa lolli dabalee ka'a jedhu irraa waan jiruuf jiraattonni yaaddoo keessa jiraachuu himanii jiru. Ammaan kanas jiraattonni aanaa magaallee 10,000tti tilmaaman buqqa'anii akka aanaa Areeroo jedhamutti qubatanii akka jiranis dubbatanii jiru. Jiraattota ganda Toonsaattis dabalata daangaa naannoo Tigraayitti kan qooddatan gandoota akka Aduu fi Faaroo keessa bakka hedduutti jiraattonni sodaa nageenyaa kan akka qabanis himanii jiru. Dhaabbata miidiyaa Faransaay waliin afgaaffii kan taasisan hojjetaan gargaarsa namoomaa tokko naannochatti walitti dhukaasni taasifamuu akka tures himanii jiru. Hojjetaan dhaabbata gargaarsa namoomaa kun daa'imaa fi dubartoota dabalatee yoo xinnaatti namni 18,000 ol buqqa'anii akka jiranis ibsanii jiru. Namoonni kunis carraa gargaarsaallee argachuudhaafis rakkisaadha jechuun yaada isaanii kennan. Dhimma kana ilaalchisuun Addis Istaandardi waliin turtii kan taasisan geggeessi aanaa magaallee tokko kaleessa qibxata sadaasa 11 bara 2025 jiraattonni aanaa magaallee Yaayyoollee Raahilee Awwaar Uwwaa Aleellaa dheenya humnoonni nageenyaa Tigraay Affaar aanaa magaalleetti raawwatanii hiriira ba'anii balaaleffataniiru jechuun himanii jiru. Wiixata darbellee hiriiraawwan wal fakkaatan aanota akka Abbaalaa fi Biduutti gaggeeffamaa turuu kan jedhan aangawoonni kun hiriira kana gubbaatti aangawoonni aanaa dargaggoonni irratti hirmaachuu dubbatanii jiru. Kana duras kominikeeshiniin naannoo Affaar humni abbuttaa daangaa naannoo Affaar as ce'uun ollaawwan 6 humnaan to'atee jiraattota nagaa irratti miidhaa geesseera jechuunis ibsuun isaas kan yaadatamudha. Sadaasa 5 bara 2025 ibsa baaseen biirichi gareen abbuttaa aanaa magaallee ganda Toonsaa ollaawwan Waara'aa fi Milkii jedhaman daangaa ce'uudhaan meeshaalee gurguddaa dhukaasa baneen miidhaa geessisuun waliigaltee Piriitooriyaa ifatti jigseera jechuunis ibsee ture. Kanaaf deebii kenne bulchiinsi naannoo Tigraay himata kana haalee kan waliigaltee Piriitooriyaa kabajaa hin jirre mootummaadha jechuun himatee jira. Gareen abbut gama isaatiin sadaasa 7 bara 2017 ibsa baaseen mootummaan federaalaa aleellaa diroonii irratti raawwateen humnoota nageenyaa dabalatee jiraattonni ajjeefamuu ibsee ture. Dabalees aleellaan kun mallattoo sarbamuu waliigaltee Piriitooriyaati jechuudhaan ibsee jira. Dura taa'an abbut Dabretsiyoon Gabree Mikaa'el sadaasa 7 gamtaa mootummootaa fi gamtaa Afriikaaf xalaa balaaleffannaa aleellaa kanaa erganiin qaamoleen kunneen gidduu akka seenanis gaafatanii turani. Artificial intelligence is not ChatGPT. I'm Professor David Costa, the Dean at Robert Kennedy College. Kaf xalaa balaaleffannaa aleellaa kanaa erganiin qaamoleen kunneen gidduu akka seenanis gaafatanii turani. Waggoottan lamaan keessatti lammiileen Itoophiyaa 500,000 olii fi Saawud Arabiyaatti carraan hojii uumamuun gabaafame. Dabalata oduu kana akka ta'utti qindeessineerra.
Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan waliigaltee hariiroo gabaa biyyoota lamaan erga mallatteessanii booda waggoota lamaan darban keessatti lammiileen Itoophiyaa 500,000 oliif Saawud Arabiyaa keessatti carraan hojii uumamuu imbaasiin Itoophiyaa kan Saawud Arabiyaa jiru beeksise. Saawud Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir sagantaa humna namaaf misooma hawaasummaa torbaffaa yeroo ammaa Riyaaditti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa kan jiran yoo ta'u, haasaa baniinsaa sagantaa agarsiisa kana irratti taasisaniin biyyoonni lamaan hariiroo yeroo dheeraa qaban fayyadamummaa guddina gama dinagdeen teeknooloojii fi waljijjiirraa beekumsaatiin galmaan ga'u waliin hojjechaa jiru jedhaniiru. Dabaluudhaanis waliigalteen hariiroo gabaa bara 2023 mallattaa'e bu'uura seeraatiin hojiirra ooluu isaa hubachiisuun erga biyyoonni kunneen waliigaltee mallatteessanii waggoota lamaan keessatti lammiileen Itoophiyaa walakkaa miiliyoonaa ol Saawud Arabiyaa keessatti carraa hojii akka uumameef ibsaniiru. Itoophiyaan sagantaa kana irratti hirmaachuun ishee hariiroo gabaa cimsuuf dhiyeessii humna namaa teeknooloojii irratti dorgomaa taate akka itti fuftu carraa hojii lammiilee akka mijeessu mirga nageenya lammiilee eeguu fi akka gargaaru FMC'n gabaaseera. Dabalataanis godaansa seeraan alaa hir'isuuf qooda fudhattoota waliin hirmaachuuf carraa gaarii akka uumuus ibsaniiru. Sagantaa agarsiisa kana irratti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 14 hirmaachaa akka jiran ibsuun kunis qooda fudhattoota damee humna namaa walitti hidhuuf kan kaayyeeffate akka ta'es ifoomsaniiru. Dhaabbanni qinxaaboo fi jumlaa idil addunyaa Faransaay Kaarfoor gara Itoophiyaa seenuuf marii irra jiraachuun himame. Dabalata oduu kanaa isiniif qindeessineerra. Komishinii Investimentii Itoophiyaa fi hojii gaggeessota olaanoo dhaabbata qinxaaboo fi jumlaa idil addunyaa Faransaay Kaarfoor waliin akkaataatti Itoophiyaa seenuu danda'an irratti marii taasisuun gabaafame. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Zallaqa Tamasgan carraa fi dameewwan investimentii haaraa Itoophiyaan tibbana investoroota biyya alaatiif bante irratti bakka bu'oota Kaarfooriif ibsa bal'aa kennuu ibsani. Daayirektarri Firaanchaayizii addunyaa Kaarfoor Dhiimaa Kopaay gabaa Itoophiyaa yeroo dheeraaf akka galmaatti ilaalaa turuu ibsuun damee daldala gurgurtaa qinxaaboo fi jumlaa investoroota biyya alaatiif banamuun isaa carraa gaarii akka isaaniif uume eeraniiru. Daayirektarri daldala dhaabbatichaa Jarmoo Boonzil gama isaaniitiin yeroo ammaa moodelli biizinasa Kaarfoor Itoophiyaa keessatti akka socho'uu dandeessisu qopheessaa akka jiran ibsuun yeroo dhiyootti gareen karoora kana caalaatti qorate hojiirra oolchuuf gara Itoophiyaatti akka ergamus ibsaniiru. Bara 1959 Faransaayitti kan hundeeffame Kaarfoor dhaabbata guddaa gurgurtaa qinxaaboo fi jumlaa yoo ta'u, guyyaa guyyaa maamiloota miiliyoonaan lakkaa'aman dukkaanawwan gurguddoo Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa fi Laatin Ameerikaa keessatti argaman keessatti tajaajiludha.